Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota reediyoo madda nageenyaa kabajnii fi jaalalli keenya lageen tabbeen qaxxaamuree bakka jirtan maratti sinaa ga'u jecha oduu kan sin dhageessisu an Alii Odaati. Mootummaan biyyan bulchaa jira jedhu waakkachaa jiru kan biyya bulchuu hin dandeenye jedhu hawaasi Oromoo. Mootummaan bilxiginnaa ofiin jedhee of waamu biyyan bulchuu hin dandeenye jechuun hawaasi Oromoo komii kaase. Sababiin isaas eega meeshaaleen ijaarsa manaaf oolan gatiin isaa dachaa afuriin dabalanii midhaan nyaataa akkasuma dachaan guyyaa guyyaatti dabalaa jira. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa baateetti mishingaan waldiyaa xaasaan tokko duraan qarshii 20 kan ture amma qarshii 50 galee jira. Mokorooniin kiiloon tokko qarshii 25 kan ture amma qarshii 55 galee jira. Ruuziin kiiloo tokko dura qarshii 20 ture amma qarshii 50 galee jira. Sukkaari kiiloo tokko dura qarshii 30 ture amma qarshii 60 galee jira. Zayitiin liitira tokko dura qarshii 35 ture amma qarshii 120 galee jira. Barbareen kiiloon tokko dura qarshii 45 ture amma qarshii 350 galee jira. Atarri waldiyaa yookaan xaasaan tokko dura qarshii 20 ture amma qarshii 80 galee jira. Uummanni akkamiin jiraata? Meeshaaleen ijaarsa manaa qorqoorroon tokko qarshii 245 ture amma 474 galee jira. Mismaariin kaartooniin tokko qarshii 230 ture amma qarshii 530 galee jira. Shiboon qarshii 500 ture amma 3000 galee jira. Mootummaan bilxiginnaa ofiin jedhu kun biyya jigsee jira waan ta'eef akkuma Hayilamaariyaam Dassaalessan dafee osoo biyyi tun gargar hin taanetti deemutti barcuma gadhiisuu qabaa jedha hawaasni keenya Walloo. Hawaasi biyyattii harka qalleeyyii waan baay'atuuf rakkoo hamaaf saaxilamaa jira jedhu maddi keenya kun. Bulchiinsa magaalaa Kamisee keessatti walgahii muddamsa mootummaa Itoophiyaan kan Alamuu Simeetiin hoogganamu iccitiin magaalaa Kamisee keessatti gaggeeffamuu beekame. Lolli mootummaa abbaa irree irratti kutaalee biyyattii hundarraa waan itti banameef jiruuf mootummaan Itoophiyaa miira sodaa olaanaa keessa akka galeeru gama hundaan mul'achaa jira. Guyyaa kaleessaa magaalaa Kamisee keessatti ergama Abiyyiin Alamuu Simee kaabinoota naannoo Amaaraa hundaa fi gaggeessitoota godina Walloo Kamisee waliin marii muddamsuu irratti jiraachuun namni ijaan arge madda nageenyaatti hime. Walgahiin kun uummatni kaaba Oromiyaa Walloo duula mootummaa fi Tigraay kana irratti hangi barbaadamu waan hirmaatuu didaniif uummatni meeshaa qabu marti akka waraana kana irratti hirmaataniif walgahiin godhamaa jiru ta'us namni keessa beeku kun hime. Gaggeessitoonni naannoo Amaaraa uummatni Walloo Kamisee duula kun nu waliin hirmaatuu didaniiru jechuun Abiyyi Ahmaditti himatanii Abiyyi ammoo qondaala isaa Alamuu Simee kaasee garanatti erge. Dhimma kanarratti har'a mariin bal'aan adeemsifamee oole. Haaluma kanaan uummanni keenya humna guutuun akka duulu irratti mariin kun adeemsifame waan ooleef uummanni keenya ammarraa qabee akka of eeguu hadaraa jechuun namni kun dhaamsa dabarse. Duulichis fedhii osoo hin taane dirqamaan waan jedhameef uummanni keenya waan isa hin ilaallanneef lafa Amaaraa irratti achi deemee dhumuurraa lafa ofii irratti qaama isa dirqamsiisu dura dhaabbatee qolachuu qaba jechuun dhaamsa jabduu dabarsan namni kun. Naannoo Amaaraa jalatti kan argamtu Dabra Taaboor aggaammiin TPLF jala galuu irraa kan ka'e yuunivarsiitiin Dabra Taaboor keessa barattoonni akka mooraa lakkisaa bahan taa jiraachuun beekame. TPLF'n guyyaa guyyaa irraa naannoo Amaaraa to'ataa jirtu. Daawwattoota keenya oduu dabalataa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Ibsa ajajaa olaanaa ABO Waboo Hagayya 13 bara 2021 bahe. Ajajaan olaanaan ABO Waboo dhimma tumsa humnoota farra abbaa irree Abiyyi Ahmad ta'an waliin walitti dhufanii mari'achuu eegaluu Associated Press irratti ergaa ibsanii booda ololli sodaa irraa madde aktivistoota fi miidiyaa PP'n karaa leellistoota nafxanyummaa ifaan yeroo gaggeeffamu warra ABO Waboo siyaasa keessaa moggeessuun qabsoo Oromoo gara fedhanitti micciiruun dantaa dhuunfaa fi fedhii isaanii guuttachuuf dhama'aniin ammoo harka lafa jalaan gaggeeffamaa jira. Akeeki tumsa sabootaa kun sirna abbaa irree Abiyyi Ahmad diiguun ergamtoota isaa waliin seeratti dhiyeessuun mirga hiree murteeffannaa sabootaa mirkaneessunii fi mootummaa waloo kan ce'umsa dhugaa fi filannoo haqaa fi bilisaa gaggeessuun uummata keessaa hoogganaa siyaasaa baasudha. Tumsi yeroo gabaabaa fi dheeraa qaamota siyaasaa gidduutti tolfamu kun qabsoo saba tokkoo gargaara jedhamee yoo amaname qaamota tumsa sana tolfatuun murtaawaadha. Ololli tumsa kana dura dhaabbachuuf gaggeeffamu murnoota sadihiin isaanis tokkoffaan leellistoota nafxanyummaa
kan olaantummaa Amaaraa kan sabboonummaa sabootaa dhabamsiisuun dhugoomsuuf hojjetaniin, lammaffaan OPDO duraanii kan amma ergama leellistoota nafxanyummaa fudhatanii raawwachuuf dhama'anii fi sadaffaan kajeeltota qabeenya fi aangoo bubuutuu ilaallataniin gaggeeffamaa jira. Akeeki olola kanaa tokkoffaan milkoomina tumsa kanaa danquun humnooti siyaasaa kan mirga hiree murteeffannaa sabaa fi sablammootaa fudhatan akka hin milkoomne tolchuudha. Haala kanaan abbaa irree Abiyyi Ahmad aangoo irra tursuun gidiraa uummattoota irratti dheeressuu ta'a. Leellistooti nafxanyummaa bara 150 oliif eenyummaa Oromoo fi saboota cunqurfamoo dhabamsiisuuf dhama'an kan har'aas Oromummaa dhabamsiisuuf wixxifataa jiran faallaa ilaalcha siyaasaa isaanii waan ta'eef dura dhaabbatu. Lammaffaan yakkoota Oromiyaa, Beenshaangul, Tigraay, Walaayitaa, Qimaanti, Sidaama fi kan kana fakkaatan keessatti raawwatan haguuganii yakkamtoonni akka seeratti hin dhiyaanne danquufi. Yakkooti waggoota 30 darban Oromiyaa keessatti raawwatameef gaafatamaan jalqaba OPDOdha. Waggaa 27 akka qaama EPRDF'tti ergamaa kan fudhate kan Oromoo irratti yakka raawwachaa ture OPDOdha. Kunis afaan aangawoota OPDO'n dhugaa bahaa turan yeroo ta'u, Abiyyi Ahmedis shororkeessan nuyi jedhee paarlaamaa fuuldura taa'ee dubbachuun yakkamaa ta'uu isaa ifaan fudhatee jira. Yakkoota wal fakkaataa fi ulfaatoo baroottan 3 darban keessatti raawwatamaa jirus itti fufuunsaa yakka waggoota 27 keessa dalagataniif kan ragaadha. Ammatti Oromoon PP yookaan OPDO caalaa diina hamaa akka hin qabne kana mirkaneessu yakkoota baroottan darban 3 keessatti raawwatanidha. Barootan darban 3 keessatti OPDO maqaa jijjiirrachuun leellistoota nafxanyummaa irraa dirqama fudhatanii Oromummaa dhabamsiisuuf yakka olaanaa Oromiyaa keessatti raawwatanii jiru. Uummatni Oromoo Gujii, Wallagga, Shawaa ibidda keessa ture. Qabeenyi Oromoo qe'ee fi ooyiruun Oromoo ibiddaan barbadaawee fi ciramee jira. Dhalli namaa manni itti cufamee ibiddaan gubamee jira. Dhalli namaa dhiiraa fi dhalaan gudeedamanii jiru. Dhalli namaa dirreetti baafamee otoo uummati ilaaluu rasaasan reebamee ajjeefamee jira. Baroottan 27 darban keessa Oromoon bakka baroottan 3 darban bifa suukanneessan mana hidhaatii baafamee adda babaayitti ba'ee rasaasan reebamee ajjeefamee hin turre. Ilmi keessan bosona jira jedhamee ifaan maatiin rasaasan ajjeefamee hin turre. Dhiirri hin gudeedamne. Dhalli namaa manni itti cufamee hin gubanne. Qa'ee Oromoo ibiddaan gubamaa viidiyoon waraabamee hin facaane. Minilik kaleessa Oromoo ajjeesuun sirriidha. Biyya ijaaruu ajjeese har'as Itoophiyaa jiraachisuuf isin du'uu qabdu jedhamee itti qoosamne. Dabalataan PP fi leellistoota nafxanyummaa akka gaafin siyaasaa Oromoo deebii hin arganneef waboon shororkeessadha. Waboon saba Amaaraa kan Oromiyaa keessa jiraatan irratti sanyii duguuggaa gaggeessa jechuun olola kijibaa facaasuu irra dabartee waraana guddaa wabootti bobbaasuun uummata nagaa fixaa turte. Humnooti shiraa kun uummata Oromiyaa afaan Amaaraa dubbatan lixa Oromiyaa keessa jiraatan ajjeesuun daldala siyaasaaf oofachuuf akka waboon ajjeechaa saba irratti xiyyeeffatee ololaa turan. Ergaa lolli Tigraay keessatti jabaatee booda garuu ajjeechaa maqaa saba Amaaraa jedhuun Oromiyaa keessatti gaggeeffamuun dhagahamaa hin jiru. Kunis ajjeechaa kana kan gaggeessaa turan warra har'a gara Tigraayitti bobbaafaman akka ta'e ragaadha. Warri yakka Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa ture ragaa fi dhagahaa haqa uummataa dubbachuuf sodaadhaan afaan cuqqaallatee ture. Amma afaan banachuun tumsa kana mormuun guddoo nama hin ajaa'ibu. Warri kun marti beekas ta'ee wallaalaan ajandaa nafxanyummaa bakkaan ga'uuf yakka maqaa Itoophiyaatiin Oromoo fi saboota biroo irratti gaggeeffamaa jiru haguuguun gaafatamummaa keessaa bahuuf wixxifatu. Tumsi kun dhugoomuun abbaa irree Abiyyi Ahmed burkuteessitee yakkamtoota hunda waan seeratti dhiyeessuuf shororkaa keessa seenanii jiru. Bara aangoon siyaasaa harka PP jiru keessatti mormitooti siyaasaa tumsa siyaasaa ABO fi TDF morman akeeki isaanii ergama leellistoota nafxanyummaa fudhatanii fiiguu irraa adda baafamee hin ilaalaman. Tumsa TDF fi ABO gidduu ta'uuf deemu dura dhaabbachuuf ololuun takkaa'uu siyaasa wallaaluu irraa yookaan ammoo yoona
ani du'e coqorsi hin biqilin harreen jette sana irraa akka maddu beekamuu qaba. OPDO'n akka TPLF hin tolfamte akeeka EPRDF galmaan gahuuf bobbaafamte shakkiin hin jiru. OPDO'n tolchaan ishee waliin wal loltee tolchaa ishee hadheessuu fi dhabamsiisuuf yaaltee of ajjeesaa jirti. ABO WBO'n garuu kaayyoo sabni Oromoo qabu galmaan gahuuf jaarmiyaa dhiiga fi lafeen ijaaramedha. Ergamtooti gooftaa jijjiirrataa bahan ABO WBO'dhaan gooftaa diinaa yoo jedhan malee ergamtuu jechuuf hamilee itti hin qaban. Kanaaf nagaan ABO WBO waggoota 50 darban keessa ibiddaan qoramee beelaa fi dheebuu keessa darbee dhiiga isaa dhangalaasee du'aan qabsoo jiraachisee haalota zaliilii fi rakkisoo ta'an keessatti akeeka fi kaayyoo Oromoo qabatee ummata isaaf amanamummaa ta'uu mirkaneessaa jira. ABO WBO'n ummanni isaa kaayyoo saba Oromoo galmaan gahuuf malee ergamuuf hin ta'u. Waliigalteen saboota gidduutti tolfamuuf deemus kan dantaa sabaa hin sharafne kan ABO WBO'n abboomamu kan mirga hiree ofiin murteeffachuu saba Oromoo mirkaneessu kan fedhii fi walqixxummaa sabootaa irratti hundaa'u qabu akka ta'e ummati keenya akka hubatuu fi olola diinan akka hin burjaajofne ajajaan olaanaan ABO WBO dhaama. Dhuma irratti tarkaanfiin tumsa siyaasaa fi waraana ABO WBO'n saboota cunqurfamoo kan mirga hiree murteeffannaatti amanan waliin taasisuuf haasawa eegalame kanaan kan rifate viizaa qopheeffachaa jiru yakkamtoota PP'dha. Ololli kunis jibba galma gahumsa qabsoo Oromoo irraa akkasumas sodaa abbaan irree aangoo irraa yoo kaafame barri aangoo isaanii waan dhumatuuf akka ta'e hubatamuu qaba. Faashistummaan PP qabsoo ABO WBO godhaa jiru fi tumsa ummattoota waliin tooflamuun xumuratti tarkaanfachaa jiraachuu ummati keenya akka hubatu feena. Ololli diinni fi jaalleen diinaa oofaa jiran kamiyyuu kan qabsoo Oromoof quuqamuu irraa akka hin taane beekamee Oromoon ABO WBO waliin ta'ee biyya isaa irratti abbaa ta'uuf biyya isaa mirkaneeffachuuf naannoo isaa dhuunfatee bulchutti akka seenu waamicha dabarsina. Kanaaf tumsi saboota kan ABO WBO keessatti hirmaatu kun tarkaanfii sirrii fi yeroo isaa eeggate ta'uu kan mirkaneessu wacaa fi boo'icha diinaa fi jaallee diinati. Abbaan irree tumsa sabootan bakka kaafama. Egaa daawwattoota keenya oduuleen har'aaf qabannee dhiyaanne kanan gammaatti daawwattaniin oduu dubbisuun kan isin faana ture Anumar Sabaati gama ogummaa teeknikaa fi gulaallee sagaaleetiin kan nu faana ture Mo'ee Callaadha.